Riiformiin sirna haqaa raawwatameenii walabummaan manneen murtii fooyya'aa jiraachuu manni murtii waliigalaa Oromiyaa beeksise. Pirezidaantii Itti Aanaanii mana murtichaa Obbo Guyyoo Waariyoo sirna haqaa si'ataa fi dhaqqabamaa gochuu fi hojiileen hedduun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Taaddasa Tarrafa dabalata qaba. Manni murtii waliigala Oromiyaa riiformii waggoota lamaan asitti taasiseen qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa kennamaa jiru fooyya'aa akka jiru ibseera. Labsii lakkoofsa 216 muraa 2011tiin gahee fi aangoo manneen murtii irra deebiin kan gurmeesse manni murtii waliigala Oromiyaa carraa oliyyannoo saditti ol guddisee riiformiin haala mijataa uumuusaa pirezidaantiin Itti Aanaa mana murtii waliigala Oromiyaa Obbo Guyyoo Waariyoo ibsaniiru. Labsii tanaan jijjiiramoonni hedduun dhufanii jiru. Labsiin tun qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuu keessatti jijjiiraa fidde jirti. Inni kun tokko jijjiirama carraa oliyyannoo bal'isuun dhufe. Duraanii labsii tanaan dura carraan oliyyannoo dhiphaa ture. Labsiin haaraan kun carraa oliyyannoo 3 diriiree akka dhufu godhee jira. Namni mana murtii aanaatti dogongorri irratti uumamee jira jedhu mana murtii olaanaas carraa sirreeffachuu argata. Kan mana murtii olaanaa dogongorame jedhu mana murtii waliigalaa dhaddachi dileetti carraa sirreeffachuu argata. Kan yoo biri dabrammoo sadarkaa dhaddachi jibbaataatti dogongorri bu'uura seeraa uumamee jira kan jedhu ta'e iyyachuu carraa argatu waan ta'eef carraa oliyyannoo bal'isee jira. Gama biraatiin labsii tan keessatti dhimmoonni mana murtii olaanaaf mana murtii waliigalaatti akkuma jiraniin cuftiin jechuu abbootii seeraa sadiin akka ilaalaman ta'ee jira. Kun jechuun dhimmi nam tokkoon ilaaluu irraa mana abbaa seeraa sadiin gaafa ilaaltu wal mari'atanii waan hojjetaniif qulqullinni dabala. Gama biraatiin dhaddachi jibbaataa keen irra deebi'ee hundeesse yookaan gurmeesse labsiin kun. Dhaddachi jibbaataa qorannoo boodaatii fi qorannoo duraa jedhee caaseffamee jira. Riiformiin gama biraa sirna manni murtii keen ittiin karoorfatu manni murtii keen yeroo ammaa sirni karoora bu'aa irratti xiyyeeffate horatee isaan karoorfata isaan raawwii isaa madaalaa deemaa jira jechuudha. Manni murtii tajaajila akka kan kennuuf seerii kudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessee amantaa uummataa horachuuf hojjetu waan ta'eef bu'aa waliigalaa yeroo dheertuu keessatti manni murtii bira ga'uuf deema amantaa uummataa horachuudha kan adda baasee karoorri kun ka'ee jira. Bilisummaa mana murtii fi murtiin mana murtii kabajamuudhaan ilaalchisees mariin furamee akka jiru Obbo Guyyoon himaniiru. Mootummaa sirna dimookiraasaan bulu keessatti heerri bilisummaa mana murtii gaaf kaa'u kaayoo kaa'eef qaba. Is kanaatti amannee manni murtii itti hojjechaa jira. Itti hojjetamaas jira. Bilisummaa mana murtii institutional independence jira. Decisional independence kan dhuunfaa abbaa seeraa jira. Ka'umsuun isaa turre qabu. Faayidaan isaa uummataaf. Faayidaan isaa sirnaaf. Kanaaf gaaf waa'ee bilisummaa manneen murtii haasofnu waa'ee sirnaa haasofna. Waa'ee faayidaa inni uummata qabu haasofna. Ka'umsuun irraa yookaan jechuudha. Kanaaf wal qabatee bilisummaa manni murtii bilisummaa isaa eeggatee tajaajilaa jira. Jira tures jira. Haa ta'uuti ammoo haala rakkoo bakka rakkoowwan jijjiiran keessatti harcaatiin hin jiru jechuu miti. Bakka bakkaatti harcaatiin turee jira. Kun waan bakka bakkaatti bakka rakkoowwan jiran fakkeenyaaf akka biyyaatti akka naannootti rakkoo nageenyaa cimaa keessa turre. Bakka rakkoon nageenyaa olaanaan bakka rakkoon nageenyaa cimaan turettis rakkoon akkanaa darbee mul'ataa turee jira. Kan yoo jennu guutumaa guutuu keessa baanee miti. Dhimma wal mari'attee waan jennaan bilisummaan mana murtii baay'ee akkuma reefu hin jedhu uummataaf waan ta'eef bilisummaan mana murtii qaamni hundu kabajuu qaba. Kabachiisuus qaba. Kun gahee nama hundaati. Manni murtii bilis ta'e tajaajila qannaaf akka inni jedhee heeraan kan beekamti kennu uummata. Kanaafuu waa'ee bilisummaa mana murtii kabajuu jechuun fedhii uummataa kabajuudha jechuudha. Fedhii heeraa kabajuudha jechuudha. Kan walitti dhufanii mari'atanii fallii argamaa jira, argamees jira. Sadarkaa yeroo jalqabaatti ka'uusanti kan ka'uu miti ammaan tana. Murtiin manni murtii kennu ni raawwatamus qaba. Qaamni murtii mana murtii kennirraa komii qabu sirni diriiree jira. Kan oliyyannoo qabu oliyyannoo sirreeffachuu mana murtii olaanaatti oliyyatee sirreeffachuu danda'a waliigalatti hagaa dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigalaatti sibir dabrees dhaddachi jibbaataa manneen murtii federaalaatti sirreeffachuu danda'a. Kan komii naamusaa qabamu akkuma reefu siin jedhee sirni komii naamusatti dhiyeeffatan diriiree jira. Rakkoo naamusaa darbee hojjettoota mana murtii aanaa hanga waliigalaatti jiru mudatu fooyyessuudhaaf hojimaataa diriirsuudhaan xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Naamus dagaagsuu irratti manni murtii akkuma mana murtii waliigalaatti yookaan ilaalchi jijjiiruu irraa kaata. Tajaajila abbaa seerummaa gaaf kennitu bilisaan kennita. Tajaajila kennituuf mootummaan mindaa sii kafala. Kanaacha immoo wantoota uummata irraa barbaaddu hin jiru. Bilisaan qulqulluun uummata tajaajiltu waan ta'eef. Ilaalchi kan uumurraa kaatu waan ta'eef jalqaba naamus dagaagsuu manni murtii waliigalaa tarsiimoo baafate itti hojjechaa ture jira.
Tarsiimoo kanaatti taane seerotaa diriire. Seeronni diriiran tarii yoo balleessaan raawwatamee argame alnaamusummaan yoo uumamte akkamti furra kan jedhu tarsiim seerri sadarkaa aanaarraa kaanee godinaa miti aanaarraa kaanee aanaa ofisarri naamusa caasaan naamusaa jira yoo rakkoon sun jiraatu achitti komatamee sirni isaa eeggatee ragaan dhiyaatee akkaataa namni falitti argamu kaa'amee jira. Godin garee naamusa instituushinii mana murtii walii galaatti waajirri naamusa instituushinii kan caaseffamee fi kan ogeeyyii gahaa qabu taa'ee jira mana kan keessa. Kanaaf yoo rakkoon naamusaa jiraatu haala saniin fala argata. Kan yoo jennu yeroo ammaa sadarkaan naamusaa nurri jiru maal fakkaata kan jedhu si dhufuuf. Fooyya'insi dhufee jira. Fooyya'insi dhufa akkuma jiru ta'ee ammas komiin jira. Hojjetaa keenya isa raawwataa galmee cufamanii haa ta'uuti, ofiiser seeraa haa ta'uuti, abbaa seeraa haa ta'uuti, kuwaan garee kana garee sun jettuu miti. Bakka bakka komiin jira. Komii kana keessa ba'uuf yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo olaanaan dhimmi naamusaatiif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa galmeewwan sadarkaa aanaatii hanga dhaddacha jibbaata Oromiyaatti baatii ja'an darban keessatti dhiyaatan 200 fi 83 keessa galmeewwan 200 fi 33 parsantaan 82 tuqaa 4 raawwatamuusaa pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigala Oromiyaa Obbo Guyyoo eeraniiru.